रेडियो warra Wangeelaati. Reediyoon warra Wangeelaa tokkummaa waldooti Oromoo warra Wangeelaa Awurooppaatiin qophaa'e torbanitti si'a tokko guyyaa Sanbadduraa dhaggeeffattoota biyyootii gaanfa Afrikaaf naannoo isaatiif akka lakkoofsa sa'aatii Itoophiyaatti galgala sa'aatii 12 hamma sa'aatii 12:00tti dambalii gabaabaa kiilooheerzii 15,515 yookaanis meetir baandii 19 irratti dhaggeeffattoota kibbaaf giddugaleessa Awurooppaatiif immoo akka lakkoofsa sa'aatii giddugaleessa Awurooppaatti galgala sa'aatii 21 hamma sa'aatii 21:00tti dambalii giddugaleessaa kiilooheerzii 1,355 irratti kan isin qaqqabu Tamsaasa Wangeelaati. Kun reediyoo warra Wangeelaati. Amma sa'aatii kanatti biyya Jarmanii magaalaa Hermansburg mana jireenyaa luba Tasgara Hirpo fa'aa keessa jirra. Achis immoo kutaa mana macaafaa isaanii yookaan laayibrarii isaanii lafa isaan ta'anii hojii hojjetan achi keessa jirra. Obbo Melkamu Duresso nu wajjin jiru. Akkuma isin beektan L.Dr. Tasgara Hirpo barreessaa macaafaaf luba waldaa kiristaanaati. Obbo Melkamu Duresso immoo qorataa seenaatiif barreessaa macaafaati. Lamaan isaanii wajjin turtii gabaabaa goone sagantaa keenya har'aatti keessatti qabannee dhiyaanneerra. Harka fuunee attam jirtu jaalatamtootaaf kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya kun reediyoo warra Wangeelaati. Reediyoon warra Wangeelaa sagantaa ishee guyyaa har'aa qabatte kunoo dhiyaatteetti. Maartiin Luuter namni biyya Jarmanii waggaa 500 fuundura sochii inni gaggeesseen geedarumsi guddaan waldaa kiristaanaa keessatti dhufee Church Reformation jedhamuudhaan beekama dhaloota waldaa Protestaantiitiif sababa ta'e. Church Reformation yookaanis immoo sochiin geedarumsa waldaa kiristaanaa keessatti ta'e kun waldaa kiristaanaa keessatti qofatu hin ta'in hawaasa ilmaan namootaa keessatti geedarumsa guddaa fideera. Waggaa kana yeroo waggaa 500 sochii kanaa yeroo ayyaaneffamu hiika sochiin kun har'as hawaasa keenya keessatti qabu deebinee ilaaluun bu'aa qaba jedhu lubii Tamasgen Mengesha. Akkuma isin yaadattan torbanoota muraasa fuundura ergaa kutaa 1ffaa keessatti Reformationiin waldaa kiristaanaa yookaanis immoo geedarumsi Maartiin Luuteriin dhufe kun har'a jireenya waldaa kiristaanaa akkasumas hawaasa keenyaa keessatti hiika maalii qabaa mata duree jedhuun ergaa kutaa 1ffaa nu dhiyeessuun isaanii yaadatama. Har'a immoo kutaa 2ffaasaa nu qabatanii dhiyaataniiru. Lamaan saayyuugaa turtiin lubaa L.Dr. Tasgara Hirpo obbo Melkamu wajjin goone akkasumas immoo ergaan luba Tamasgen Mengesha yeroo isaa eeggatee dhiyaata. Egaa hanga xumura sagantaa keenyaatti akka obsaan nu waliin turtan kan inni sinafeeru qopheessaa sagantaa kanaa ana roobsan makkooti sagantaa keenyaa wajjin yeroo eebbaa qabaadhaan isiniin jedha. Karanan gullu federa yota elalo akkasin bayin beko yo challise yado Karanan gullu federa yota elalo akkasin bayin beko yo challise yado
bauna salbise dankara hama jire dangana balse tanaf jalni suda dabe faru galata fide isa turim makiya chufayu fanno gubba fite ato waginu gargaru bate ato hne nu biraju bate ato waginu gargaru bate ato hne nu biraju bate silandabaru amtu biyazune kanu birajje awulfado silandabaru amtu biyazune kanu gargare awulfado duraan dursee hunduma keessan maqaa gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoosiin nagaan isin gaafadha. Kun luba Tamasgen as Kaalifoorniyaa naannoo San Francisco irraati. Yeroo darbee kabaja ayyaana waggaa 500ffaa Reformationii Luther fide. Reformationii yookaanis haara'umsa Luther fide ilaalchisee kutaa jalqabaa gallakkisuun koo hin yaadatama. Guyyaa har'aatti kutaa lammaffaa sanaan isinii dhiyeessa. Kutaa jalqabaa keessatti waa'ee Reformationii xinnoo dubbachuudhaan jalqabe. Reformationiin Martin Luther fide waggaa 500 fuundura jechuudha bu'uura hundeeffama waldaa Protestaantiitiif akkasuma waldaa Lutheraaniitiif akka inni bu'uura ta'e jalqaba ta'e walii wajjiniin ilaaluudhaan kan nuyi jalqabne. In fact akkuma jedhe Reformationiin Martin Luther fide impactiinsaa yookaanis dhiibbaansaa hundeeffama waldaa kiristaanaa duwwaa atuu hin ta'in hawaasa bara sana jiraanuuf keessumaa warra lixaatiif western civilizationiidhaaf akka hundee ta'e jalqaba akka ta'e inni waldaa kiristaanaa keessatti haala jiru jijjiiruudhaaf haa jalqabu maleessa jalqabni reformationii yookanumsa haara'umsa Martin Luther fide politika isaanii keessatti seera isaanii keessatti ethics isaanii keessatti economy isaanii keessatti saayinsii irratti miidhaa yookaanis impact akka inni fide waa xinnoo dubbadheen ture. Kana laalchisee jecha namni tokko dubbate barreeffama namni tokko dubbate gabaabaa isaan isinii dubbisa isuman jedhe sana reinforce godhe jabeessa akkanedha namni kun. Reformation bestowed to the Western world a variety of concepts that are still deeply relevant today. Pluralism in a society, freedom of conscience, tolerance, individualism, freedom of religious, freedom of thought, the idea of equality of humanities, literacy, universal education, and importance of public discourse. Reformationiin jalqabe reformationiidha kallattii kana hundumaa irratti impact yookaanis miidhaa mataa isaatii qaba bu'aa mataa isaa buuse qaba jedhaniitu beektonni historian church historian dubbatu. Isarra darbee gaa hundeeffamni reformation yookaanis barumsi Martin kan inni hundeeffame sola shanirratti jedhee isinitti dubbadheera. Innis soda fide, faith alone, sola gratia, grace alone, sola scriptura, scripture alone, sola Christos, Christ alone, sola Dei Gloria, ulfina waaqayyoo qofa, the glory of God alone. Kana keessa isa jalqabaa nuni walii wajjiniin ilaalle scripture alone, macaafa qulqulluu yookaanis dubbii waaqayyoo qofa isa inni jedhedha. Barumsi isaa sagalee waaqayyoo irratti hundeeffamuu qaba. Doctriniin waldaa kiristaanaadhaan kan waldaa geggeessu sabni waaqayyoo ittiin geggeeffamuu qabani dubbii waaqayyooti jedheetu Luther bara sanatti kan barsiise jechuudha. Guyyaa har'aatti isa lammaffaa akka walii wajjiniin ilaalluun barbaada. Innis sola
Christos, Christ alone, Christos qofa jechuudha. Luuteriin innaa yaannu keessuma namoonni waldaa kiristaanaa keessa yeroo baay'ee turreef akkasumas immoo carraa adda addaatiif macaafa qayyabachuu dandeenye jechi tokko Luuterii wajjiniin baay'ee synonymous yookaanis wal fakkaata. Justification by faith, fayyinni salvation by faith, fayyinni amantii qofaan jecha jedhamu yeroo dhageessanii immediately Luuteriin isin yaadachiisa yookaan evoke godha jedheen abdadha. Maaliif namni sun kanaan beekama waanta ta'eef. Akkuma kana justification by faith ta'anii wanti Luther kan biraan ittiin beekamu yennaa jiraate jedhee kan yaadu the priesthood of all saints or believers, the calling of every person. Lubummaa amantoota hundumaa, lubummaa waaqayyo namoota hundumaa waamuusa. Luther barumsa kan inni irratti hundeesse hundeen priesthood of all believers. Phexros isa jalqabaa lakkoofsa 2:5 irratti kutaa sana akkanadha. Isin luboota qulqullaa'aa ta'uudhaaf aarsaa hafuuraa isa karaa Yesuus Kristos waaqayyoon duratti fudhatamaa dhiyeessuudha. Isin luboota qulqullummaa ta'uudhaan aarsaa qulqullaa'aa karaa Kristosiin waaqayyoon duratti dhiyeessuudhaan. Isin luboota ta'uudhaan luboota qulqullaa'aa kan inni jedhu namoota muraasa namoota filatamaniin atuu hin ta'in walii galatti waaqayyo saba isaa amantoota isaa hundumaa luboota godhee akka inni isaan filadha. Phexros kutaa kana keessatti kan inni dubbatu lakkoofsa 9 gadi buutanii ennaa laaltanii isin garuu qomoo fo'amaadha. Luba mana qulqullummaati erga jedhee booda dukkana keessaa gara ifa dinqisiisaatti waaqayyo kan isin waame gaarummaa isaa akka isin dubbattaniif jechuudha. Kun hundumtuu kan nu agarsiisu mana waaqayyoo keessatti amantootni hundumtu waaqayyo saba isaa hundumaa hojii lubummaatiif waaqayyoof aarsuudhaaf sagalee waaqayyoo barsiisuudhaaf sagalee waaqayyoo barachuudhaaf akka inni isaan fo'atetu ilaalla. Keessuma the priesthood of all saints, lubummaa amantoota hundumaa lubummaa saba waaqayyoo hundumaa isa jedhu isa Luther dubbate kana kontekstii inni itti dubbate bara sana bara Luther sana itti dubbate yennaa laallee baay'ee barumsa cimaa irraa arganna jedheen amana. Barri suni gubbaadhaa hamma godaatti waldaan kiristaanaa structureedhaan hierarchiidhaan qabamtee bara seen turteetti macaafi qulqulluu kunillee kan inni baratamu kan inni barsiifamu afaan tokkitti afaan laatiiniidhaan baranni turetti macaafa kana dubbifachuudhaaf aangoo isin barbaachisa, muudamuu isin barbaachisa, barsiisuudhaafis barachuudhaafis bara sana keessatti Luther no waaqayyo namoota hundumaa saba isaa hundumaa luba akka isaan ta'aniif akka isaan waaqayyoof aarsaa dhiyeessan dubbii waaqayyoo kana akka isaan qoratan isa akka isaan barsiisaniif isaan fo'ate. It was very revolutionary. Bara itti nuyi afaan keenyaan macaafi qulqulluu itti hiikamee jirutti barannee jirrutti yeroo nuyi dubbii waaqayyootiif deebii jireenya keenyaatiif namarratti hirkannu baay'ee nama gaddisiisa. Amantoonni geggeessitoonni waldaa kiristaanaas dubbii waaqayyoo kana barsiisu namoonni gara sagalee waaqayyootti akka isaan deebi'an gochuu dhiisuun itti gaafatama guddaadha. Kun dubbii jireenyaati. Dubbiin jireenyaa kun immoo anaaf isin bira kan inni ga'e aarsaan guddaan itti ba'eeti. Kana keessa jireenyatu jira. Maqaa waaqayyoo ulfaatu. Kana barsiisuun nurra jiraata. Warri kaanis kana akka isaan baratan jireenya isaaniitiif qajeelfama gara isa kanaatti akka isaan deebi'an gochuutu nurra jiraata. Isa kana sola scripture isan yeroo sana torban darbe yookaanis viidiyoo isa duraanii keessatti dubbadhe wajjiniin akkasin walitti qabdanii ilaaltaniin barbaada. Inni lammaffaa inni kutaa har'aatti dubbadhu sola Kristos qofa isa jedhudha. Maa jechuudha?
Luther bara sanatti Kristos qofa yeroo jedhee barsiisu maal jechuu barbaadeeti. Kristos qofa barumsi jedhu Luther kan inni barsiise Christ alone. His word is the source of a doctrine. Doctrine qajeelfama waldaa kiristaanaatiif geggeeffama waldaa kiristaanaa kan inni irratti hundeeffamuun irra jiraatu dubbii Kristos dubbate irratti qofadha. Namni biraan isan ni dubbatu waldaan kan iseen dubbatu dhaamsatti darbatti shaakalla nuyi jireenya keenya keessatti argannu irratti atu hin ta'ini doktiriiniin waldaan kiristaanaa hundeeffamni see kan inni ta'uun irra jiraatu dubbii Kristos kan irratti dubbate irratti Christ alone isa qofa jireenya kan qabu dubbii kan dubbate waldaan akkaseen ittiin geggeeffamtuuf jechuusaat inni kan bira his work is the essence and the heart of God's grace. Gochaansa akkasumas gochaa Kristos dubbate inni giddugaleessa waldaa kiristaanaati. Well, kanarratti xinnoo ibsuun barbaada. Gochaa yeroo jennu gochaa Kristos isa kamiini? Yeroo hedduu xiyyeeffannaa waa'ee gochaa Kristos ilaalchise kan nuyi irratti xiyyeeffannu isanni dhukkubsatoota fayyise bishaanirra isanni adeeme namoota 5,000 ol qurxummii muraasaan isanni nyaachise seexana isanni namoota keessaa baase isa kanarratti eeyyee Kristos garuu inni jalqabaatiif inni guddaan gochoolii kana gochuudhaaf miti kan inni dhufe. Kan inni biyya lafaa kanarratti dhufe dinqii kana miracles or signs warra jedhaman kan isa kana gochuudhaaf miti dinqii gochuudhaaf qofa miti Kristos kan inni dhufe. Isa dura kan turan raajonni dinqii godhaniiru. Museen galaana addaan hiriira. Isaayyaa Eeliyaas galaana addaan hiriira. Du'aa kaasaniiru. Isaan kana hundumaa gochuudhaaf miti kan inni dhufe. Kristos kan inni dhufe ana gochaa Kristos the work of the central for our salvation fayyina keenyaaf giddugaleessa inni ta'e gochaan Kristos anaaf isiniif godhe namni biraan kan inni hin goone du'uusaati ajjeefamuusaati du'ees du'aa ka'uusaati. Kanaaf waldaan kiristaanaa kan iseen barsiisuun irra jiraattu wangeelli Kristos kan inni giddugaleessa godhuun irra jiraatu jireenya anaaf isiniif kan kenne fannoo Kristos irratti. Har'a waldaa kiristaanaa keessaa kan badee jiru wantolii dinqii gochuu seexana baasuu wantoota kana hundumaa yeroo dubbannu isa guddaa isa giddugaleessa waldaa Kristos handhuura fayyina keenyaa kan ta'e gochaa Kristos isa kana diminish gochaa jirra har'a. Kanaaf isa kanarraa deebinee isa kana barsiisuutu nurra jiraata. So when Luther yeroonni Christ alone yeroo jedhu he was focusing on the work on the work of Christ. Keessuma hojii fannoosaa fannifamuusaatiin jireenya arganne waan ta'eef maqaa Waaqayyoo ulfaatu. Isa kanatti gaa kana nuyi deebi'uun nurra jiraatu. Kristos isa anaaf isiniif du'etti Kristos isa du'ee du'aa ka'etti anaaf isiniif jireenya nuuf laatetti gara kanatti kan nuyi deebi'uun nurra jiraatu. Amantiin keenya kan inni irratti hundeeffamuun irra jiraatu isa kana. Christ alone yeroo jedhu Luther a faith that clings to him alone isa duwwaarratti kan maxxane isa duwwaarratti kan hundeeffame amantii namoota biraarratti raajotarratti geggeessota waldaarratti institution irratti kan hundeeffame tun ta'ini jalqabaaf xumura amantii keenya isa ta'e Kristos irratti kan hundeeffame amantii akka nuyi qabaannu barbaada. So we should turn it to Christ. Waggaa 500
ayyaana waggaa 500ffaa reformationii kan haara'umsaa kana yeroo kabajnutti ofii keenyaas waldaa keenyaas gara Kiristoositti gara hojii isaatiitti gara dubbii isaatiitti amantii isarratti hundee godhate irratti gara kanatti kan inni deebi'uun nurra jiraatu. Kiristoonu isa lallabnu har'a maal fakkaata obboloota ko? Waldaa kiristaanaa keessatti Kiristoos isa kami kan lallabamaa jiru? Inni lallabamaa jiru Kiristoos isa jireenya nuuf laachuudhaaf dhufe. Inni lallabamaa jiru Kiristoos isa anaaf isiniif jedhee du'edha. Har'a waldaa kiristaanaa keessatti kan nuyi dhagaa jirru Kiristoos gaaratti ol si baasa, fiixaan si baasa, dhukkuba kee fayyisa, kana si godha, mana sitti ijaara, konkolaataa sitti bita, biyya alaa si baasa. Walii galatti wangeela ta'ee kan lallabamaa jiru it's a prosperity, badhaadhummaadha kan lallabamaa jiru. Biyya lafaa kanarratti isatti amanuudhaan bu'aa nuyi argannuudha kan lallabamaa jiru. Isatti amanuudhaan jireenya bara bara isa Waaqayyo nuuf laate, isa Kiristoos raawwachuudhaafan dhufe, guyyaa kanaafan dhufe isa jedhisan. Isa sanatuun ta'ini bu'aa biyya lafaati. Namni tokko akkana jedhee balleessa. The challenge that Lutherans and other Christian faces today is the prosperity gospel. It's a theology that teaches wealth is a sign of God's blessing. Qabeenyaa nuyi biyya lafaa kana irratti argannu mallattoo eebba Waaqayyooti jedhanii kan barsiisanidha. Kiristoof anaaf isiniif maaliif akka dhufe yeroo dubbatu hattuchi balleessuudhaaf ajjeesuudhaaf dhufe. Angaruu jireenyan isinii laachuudhaaf dhufe. Jireenya nuu laachuudhaaf dhufe. Jireenya bara bara. Jireenya kana Phexros yeroo dubbatu yeroo namoonni jecha Kiristoos dubbate jecha Kiristoos jedhe dhaga'anii baay'een isaanii gufatanii booddeetti deebi'anitti isaan bartoota isaatti galagalee Kiristoos isinis deebi'uu barbaaddu jedhee isaan gaafate. Yaa gooftaa eessadhan ati dubbii jireenya bara baraa qabdooti. Maqaan Waaqayyoo ulfaatu. Phexros faan kan isaan lallaban isa kanadha. Isa dubbii jireenya bara baraa baatu Kiristoos kana. Kan isaan du'an, kan isaan aarsaa ta'anii Kiristoos isa jireenya bara baraa laachuudhaaf dhufe kana atuu lallabaniiti. Gidduu kana macaafaa kanan dubbisa. St. Peter, a biography yookaanis waa'ee Phexros kan dubbatudha macaafi kun. Macaafa kana keessatti barreessaa macaafa kana maal jedha? Yeroo hedduu waldaa kiristaanaa keessatti waa'ee Phexrosiif bakka guddaan hin laatamu jedha. Sababa adda addaa kaasa nature Phexros mataasa. Phexrosi takka yeroo ilaaltanii akkuma sila jedhe ati dubbii jireenya bara baraa qabda jedhee gochaa cimaa jecha cimaa nama dubbatudha. Iddoo biraattis akkuma kana Maatiyoos ati eenyu naan jedhu yeroo Kiristoos jedhee isa gaafatu ati Kiristoos ilma Waaqayyooti jechuudhaan gochaa cimaa Kiristoositti galee kanas hafuura qulqulluu malee fooniif dhiiga miti kan si mul'ise. Kanarratti waldaa koo nan ijaara yeroo inni jedhe dubbatu. Gadi hixxanii mo'atu xinnoo si hin turini maaltu ta'a? Isa gara fannootti hin deema nan ajjeefama jedhoo Kiristoos jedhee itti dubbatu kun sirra hin gahin yeroo inni jedhee deebisu gooftaan yeroo inni ati seexana nanarraa fagaadhu jedhee isa ifatu argita. Takka gaarii godha takka hin kufa. An hundumtuu si ganan singanu yeroo jedhee sagalee amantiidha yeroo inni dubbatu argina. Takka gadi bu'ee immoo atu xinnoo seen turin yeroo inni isa ganutu argina. So he has this fluctuating characters. Takka ol ka'a takka gadi bu'a. Akkuma kootiif akka keessan jechuudha. Nama akkasiiti kanarraa kan ka'e iddoo salphaa laannaafi jedhee dubbata namni kun. Itti dabalees immoo akka Phexros akka Phaawulos faa miti inni macaafa qulqulluu macaafolii baay'ee hin barreessine. Garuu maalidha challenge namni kun kaa'u kakuu moofaa keessatti gara 200 ol namni maqaansaa dhaame Phexros kana dhaayedha. Phexros kun waldaa isee jalqaba, the leader of the early church. Bara jireenya isaa immoo akkuma kara Kiristoos wajjiniin kan dabarsedha. Dadhabbii haa qabaatu maleessa. Akka
seenaa waldaa kiristaanaa jedhutti immoo ani kan inni du'uun narra ta'u akkasaatti ol galagalee fannifamuudhaan utuu hin ta'in gadigalee fannifamuudhaaf jedhee akkasitti nama aarsaa ta'edha. Jireenya isaarra waa hedduu baranna jedhee dubbata. Seenaa kana kan hin kaasee fi at the center giddugaleessa theology Phexrosi kan jiru jedhee kan hin yaadu waa lamadha. Inni jalqaba ati dubbii jireenya bara baraa laachuudhaaf kan dhufte Kiristoosi sirraa eessa deemne isa inni jedheefi ati eenyu jetta waa'ee koo yeroo inni jedhee deebise gaafate immoo ati Kiristoos ilma Waaqayyooti isa jedhe. So Phexros faan akka isaan du'an kan isaan taasise Kiristoos kun dubbii jireenya bara baraa waan qabuuf. Phexros faan akka isaan jireenya isaanii isaaf laatan kan isaaf taasise nyaata isarraa nyaatan dinqii inni godhu isa argan sana tuun ta'ini inni jireenya bara baraa laachuudhaaf waan dhufedha. Hojii ergamootaa boqonnaa 3 lakkoofsa 15 dhaqaa dubbisaa. Phexros ija jabinaan maal you killed the author of life but God raised him from the dead. We are the witness. You have killed the author of life. Isa dinqii godhu hin jedhu. Isa mallattoo adda addaa agarsiisu hin jedhu. Isa nama nyaachisu, isa nama obaasu hin jedhu. You have killed the author of life. Hundee jireenya, bu'uura jireenya ajjeessani. Kiristoos isaaf jireenya. Kiristoos isaaf jireenya bara baraa laachuudhaaf kan dhufe. Isaaf laachuudhaaf warra kaaniifis isa laachuudhaaf kan ajjeefamedha. So we have to turn to this. Har'a waldaa kiristaanaa keessatti jeequmsa jiru mallattoo barbaachuudhaaf dinqii barbaachuudhaaf namootni dinqii godhani Naayijeeriyaadha, Taanzaaniyaadha, Keenyaadha asii dhufe yeroo jedhan namoonni didichanii isa yaa'an kan dhaabuudhaaf kan nuyi dandeenyu gara Kiristoos isa jireenya laachuudhaaf dhufetti namoota yee deebisne qofadha. Kufaatiidha inni kanaa achi. Irraa hafaadha. Inni eebbi Waaqayyo ijoollee isaatiif laatu inni kaan irraa hafaadha. Akkuma Kiristoos jedhe an jireenya isinii laachuudhaaf hin dhufe. Jireenya irraa hafa. Kan ta'e har'a waldaa kiristaanaa keessatti inni irraa hafaan giddugaleessa ta'e. Inni giddugaleessa irraa hafaa ta'e. We mention about life by passing. Atuu darbinuutu isa waa'ee jireenyaa sana dubbannee darbanna. Gara giddugaleessaatti deebi'uun nurra jiraata. Christ alone. Kiristoosiin qofa isa jireenya namaaf laachuudhaaf dhufe. Kanaafi ergaan koo gabaabaatti isa kanadha. Gara Kiristoositti deebinu. Kiristoos isa jireenya laachuudhaaf dhufe. Giddugaleessi waldaa kiristaanaadha. Isa kanadha. Kanaafi isa taanuutti glory alone. Ulfina Waaqayyoo qofa isa jedhuuf gabaabaan isinii dabarsaa. Hamma sanaatti Waaqayyo sinaa eebbisu, Waaqayyo sinii wajjiniin haa ta'u, maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu sadan Waaqa tokko. Ameen. Hidheetota ta'e dabraa kaargen dabarrees qofa caaluu fira farraa namni rakkata arge hidheetota ta'e dabraa kaargen dabarrees qofa caaluu fira farraa afaan yoo dubbatane salphaa fakkaate malee jaalalli kee addaan galatatu si malee adareemtu baraa jalaanu mireessite gargaarsa keeti malee sila yaa'in nu leekamsite silaan dabalu amtu guyyaa sulhee kanu bereje ulfaatoonne silaan dabalu amtu guyyaa sulhee kanu gargaare ulfaatoonne.
kun reediyoo Warra Wangeelaatii sagantaan keenyaa itti fufa. Meetir baandii 19 yookaan immoo kiiloo heerzii 15,515 irratti guyyaa sanbadduraa galgala sa'aatii 12 amma sa'aatii 12:00 kan isinii darbu tamsaasa kana YouTube irratti, SoundCloud irratti, karaa Facebook akkasumas immoo karaa websaayitii keenyaa hordofuu dandeessu. Websaayitiin keenyaa maqaansaa www.uoece.org jedhama. Irraan isinii deebi'a. www.uoece.org jedhama. Dhaggeeffattoonni keenyaa biyya Ameerikaa immoo itti dabalaan lakkoofsa bilbilaa 51824 7 irratti tola bilbiluudhaan akkasuma nu dhaggeeffachuu akka dandeessan isin yaadachiisa. Facebook irra jirra, laayikii nu tolcha, YouTube fi SoundCloud irras jirra, subscribe gochuudhaan karaa isinitti tole nu hordofuu dandeessu. Dhugaa wangeelaa dubbachuuf hin saalfannu, satti waamamne kaayyoo keenya hin daagannu. Dhugaa wangeelaa dubbachuuf hin saalfannu, satti waamamne kaayyoo keenya hin daagannu. Ilaalamna dhugaa baana sagalee baa mul'ata qabnaa hin deebinu duuba. Ilaalamna dhugaa baana sagalee baa mul'ata qabnaa hin deebinu duuba. Amma sa'aatii kanatti biyya Jarmanii magaalaa Hermansburg mana jireenyaa luba Tasgara Hirpo fa'aa keessa jirra. Achis immoo kutaa mana macaafaa isaanii yookaan laayibrarii isaanii lafa isaan ta'anii hojii hojjetan achi keessa jirra. Obbo Melkamu Duresso nu wajjin jiru. Macaafota bara duriitii kaasanii walitti qaban luba Tasgaraanii tokko fuudhanii nu agarsiisaa jiru. Isaan kana keessaa kan baay'ee na dhibe macaafaa Zagaalaa Spelling Book jedhamu nusmos nasiibiin bara 1894 fa'itti maxxanfametu jira. Macaafa qulqulluu Yohaannis Kraafayin bara 1876 keessa barreeffametu jira. Isarraas kan hafe macaafota garagaraa yeroo garagaraatti kan isaan walitti qabantu jira. Mee isaan keessaa inni isin amma harkatti baatanii jirtan kun isa kamii luba Tasgara? Inni nama harkatti baadhee jiru Zagaalaa Spelling Book isa jedhuudha. Inni kuni afaan Oromootti jalqaba barsiisaa, innis macaafa dubbisuu barsiisuun afaan Oromootiin jedha. Isa kana kan Oneesimoosiif Asteer Gannoofaa walitti qabanii qulluutti kan maxxanfame macaafni qulluutti maxxanfame keessaa inni kuni 1891tti maxxanfame biyya qulluutti yeroo sana biyya Eertiraa jedhamu. Muxuwaatti dhiyoodha qulluun immoo achitti. Muxuwaa bukkee kan jirtu gandama qulluutti gooftaan keenya Yesuus Kiristoos eega dhalatee booda waggaa 1894tti jedha. Maal amma bu'aan macaafa kanaa yeroo sana kun amma macaafa qulqulluun afaan Oromootti atuunni hin hiikamiin fuundura kan inni barreeffamee ba'e. Kun amma bu'aa maalii qabaaf ture macaafa sana afaan Oromootti hiikuu keessatti sirriittis qubeessaa barreessuu keessatti? Bu'aa guddaa qaba. Bu'aa guddaa kan inni qabu fidelli isaan ittiin caafan yeroo sanaa fidela afaan Amaarinyaa ture. Fidela kana dursee namni akka baruu asirratti caafanii qopheessan, lakkoofsas immoo akkasuma caafanii qopheessan. Isatti aansee jechi afaan Oromootiin jiru kuni attamitti hubatamaa kan jedhu jecha sagalee tokkoon dubbatamu isa kana walitti qabani. Hamaa kan jedhu, hamma kan jedhu, hamii kan jedhu, homaa kan jedhu, harree kan jedhu, harrii kan jedhu, haroo kan jedhu sagalee tokko kan qabu kana. Dubbii fi jalaa ija tokko qabuudha. Dubbii fi jalaa ija tokko qabu duwwaa dura buusanii isa argisiisan. Erga isa argisiisanii booddee immoo dubbii fi jalaa ija lama qabu jedhani. Dubbiin fidela ija lama qabus immoo akkuma ammaa kana ilaalamee
dubbiftu maal akka ta'e hubachuu dandeessa jechuudha. Akkasuma immoo dubbii fidelaa ija sadii qabu. Hallayyaa kan jedhamu, hallatee kan jedhamu, halgee, halaluu, haalee, haasee, hamattuu, hamtuu. Wanta akkasii kana sagalee ija sadiin immoo baasanii. Kan ija sadii ta'ansanii immoo dubbii fidela ija afur qabu jedhanii. Dubbii fidela ija afur qabu akkuma ammaa kana tarree galchaniisas qopheessanii. Dubbii fidela ija 5 qabus akkumatti tarree galchanii qopheessanii. Kana keessa kan jiru hundinuu afaan Oromoo kan nama barsiisu. Jecha Oromoo kan nama barsiisu walitti qabanii qopheessanii. Kana booddee dhagaanii kan isaanii seenaa garaagaraa, walaloo garaagaraa asirratti macaafa xinnayyoo kanarratti kan ittiin dubbisuu baran kana kan qopheessan. Isa booddeedha macaafa qulqulluu afaan Oromootti kan isaan hiikan. Kana booddee macaafni qulqulluun inni durii yaadamee ture sirriitti akka kanatti akka qophaa'uu fi akka maxxanfamuu fi irratti hojjetamee 1899 macaafni qulqulluun guutummaan isaa immoo maxxanfame. Isa dura garuu kakuu haaraan qulqulluutti kan maxxanfamee jira. Isa kana warri isa fudhataniitii kan Daani'el Dabalaafaa, Gabraastaaxiyoos fa'aa utuu inni guutummaan isaan maxxanfamee kan isaan boojjiin dhaqanii isa kana fudhataniitu isaan qulqulluutti maxxanfame. Onosmosumatu hiike? Hunduma isaa isatu hiike. Inni jalqaba Yohaannis Kiraffaa barreessan kunuumaa obbo Melkamuun isaan qabanii jiran isadha. Kun amma qulqulloota macaafota kakuu haarawaa afaan Yoonaaniiti gara afaan Oromootti kan hiike Yohaannis Luwis Kiraff. Alaqaa Zannabeen Itoophiyaawii Oromoonis Ruufoof Shoolaan Waaranfiif Jagan yoo gargaaranii guddaa jedha gaachirratti baay'een isaa akka afaan Oromoon amma si'ana dubbannutti miti tartiibni isaa. Kun kan inni maxxanfamee ba'e bara 1876. Maali kun maal ta'e jennaan macaafni kun Onesimoos fa'aa gara biraa kan obbo Melkamu? Akkaataa isaan yeroo sanatti hiikanii tokkoffaa sirriittis baay'ee hin dubbifamu. Kiraafis baay'ee afaan Oromoo sirriitti hamma kana baruu fi carraa hin arganne. Inni waggaa 3 duwwaadha yeroo sana kan waggaa 1838 amma 1841tti kan inni Ankobariin jiraate. Yeroo sanas taanaan Oromoo keessa adeemee akka barbaadetti wajjiniin baay'ee haasa'uudhaaf carraa hin arganne. Ijoolleedhuma isa gargaaran biraa fa'aa baree namoota akka kanaa wajjin immoo eegasii yommuu wal argu warra akka Alaqaa Zannabee fa'aa kana Oromoo kan ta'an Ruufoo, Shoolaadhaa fi Waaree fi Jagan kan jedhaman immoo of gargaarsiseeti wanta kana hiikuudha yaale. Hiikeeraa garuu haa ta'u malee afaan Oromoo isaa akka isaa kan Onesimoos fa'aa sirriitti dubbifamuudhaaf nama rakkisa. Caalaatti rakkinni macaafa kanaa Onesimoos fa'aa kan isaanii hiikanii kan isaan maxxansiisanii namatu fidee biyya Oromootti galche. Namni fidee dhufe kun nama Wangeelaati. Kakuu haaraa sanaa Daani'el Dabalaa fi Gabraastaaxiyoos kan jedhamutu boojjiin fidee dura namatti argisiise. Macaafni caafamee afaan Oromootiin biyya sana ga'ee inni duraa kakuu haaraa isa Onesimoos qulqulluutti maxxansiise sana. Namatu fide jechuudha. Nama amanetu fideetti argisiise. Guutummaan macaafa qulqulluu yommuu maxxanfames warra amanantuu Onesimoos faatu fidee dhufe. Warri fidee dhufe kun macaafi kun maali yoo jedhanii himuu danda'ani, barsiisuu danda'ani. Kan Kiraaffii akkuma hiikametti lafanni bu'ees hin beekamu. Kana gabaa keessaatti namni tokko markaattoodhaa arge koppii tokko bitee jennaan isarraa arganne.
malee namatti bahee Oromoon kana takkaayyuu hin beeku. Waraqata irratti jira yoo jedhameyyuu eessa akka inni jiru namni beeku hin jiru. Kanaaf gaarummaan kan Oneesimoos fa'aa warri hojii kana hojjetanii itti lixanii barsiisuu danda'anii bira ga'anii namootatti himuu danda'anii kuni kana jedhanii isaan ofii isaaniitii garba turanii gurguramanii rakkina keessaa immoo ba'anii saba rakkina keessa jiru dhukkubsataa garboonfataa garboomee namaaf kan hojjetu isa kanatti waa'ee amantii kanaa yommuu himanii namoonni gammachuu guddaadhaan warra kanatti mirkaa fudhatanii. Akkuma ammaa obbo Melkaamuun jedhee yommuu dubbiftu immoo inni Oneesimoos fa'aa kuni qopheessanii duraan dursanii akkatti dubbisan sagalee Oromoo keessa jiru hundumaa walitti qabanii waan Oromoon dubbatu akka Oromootti waan dubbatanii fi namni harkaa fudhate waan tokko gaaffii hin gaafatanii harkaa fudhachuu danda'e dubbisuus danda'e hubachuus danda'e. Dhugaa wangeelaa dubbachuuf hin saalfannu. Satti waamamne kaayyoo keenyaan daagannu. Dhugaa wangeelaa dubbachuuf hin saalfannu. Satti waamamne kaayyoo keenyaan daagannu. Miilaan lamna dhugaa baana sagalee eebbaa mul'ata qabnaa hin deebinu dhugaa. Dhaggeeffattoota keenyaa sagantaa keenya irratti akka eebbifamtan abdii qabna. Waa'ee sagantaa keenyaa gaaffii yookaan yaada yoo qabaattaniif karaa teessoo xalayaa keenyaa rww@13 Oslo Norway jedhaatiin nu barreessaa yookaanis karaa iimeela keenya raadiyoo warra wangeelaa @gmail.com jechuudhaan nu qunnamaa. Torbee sagantaa biraatiin hamma walitti deebinutti nagaa waaqayyootiin